Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa wajjin ani immoo tabsaa'ee dheeressaati. Biyya Itoophiyaa jennu keessatti jijjiiramni poolitikaa gurguddaan mul'achaa akka jiru waliin gaafachiisuu ifadha. Jijjiiramni kun eessaa akkamitti dhufe? Inni jedhu ifa fakkaata ammas waliin gaafachiisu. Garuu yeroo ammaa kana maatu ta'aa jira, sadarkaa akkamiirratti argama, hanga tokko rakkisaadha deebisuuf. Garamitti adeemaa jiran jedhamu caalaayyuu rakkisaadha. Kanas ta'e haala jijjiirama poolitikaa akkasii keessatti wanneen yaaddessaa ta'an keessaa tokko jijjiiramoota mul'atan kanatti dhimma ba'u irratti dogoggoroota uumaman badii dalagamanuu fi sanarraa ka'uudhaanis immoo tarii gaaga'ama qaqqabuu danda'u kan jirudha. Dirree yookaan kallattii yaaddessaa ta'an keessaa tokko immoo miidiyaadha. Keessaa bara ammaa kana bara information era jedhame kana. Keessaa immoo haala poolitikaa Itoophiyaa keessatti haala sabab sablammoonni hedduu fedhii poolitikaa seenaa aadaa garaagaraa qaban keessatti jechuunis haala baay'ee sensitiiv ta'e keessatti. Kana keessattuu immoo irra caalaa immoo yaaddessaa kan ta'u waa'ee miidiyaa fi haala miidiyaatti gargaaramuuti. Kunis immoo waa'ee Itoophiyaa yommuu yaadan jechuunis biyya aadaan miidiyaa fi ogummaa joornaalizimii gabbatee hin jirre keessatti biyya seerumti miidiyaa fi joornaalizimiin ittiin hoogganamu gaariin lafa taa'ee hin jirre keessatti daranuu yaaddessaa ta'a. Kanaafuu haala akkasii kana keessatti miidiyaaleenii fi ogeeyyiin miidiyaa keessa dalagan akkamitti sossoo'uu qabu laata? Naamusa akkamii, itti gaafatamummaa akkamii hordofuu qabu laata? Keessaa immoo yeroo ammaa kana miidiyaalee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan biratti faashina haaraa ta'e kan jiru. Fake news wanti jedhamu kun akkamitti ilaalamuu qaba, akkamitti qabamuu qaba. Wanti fake news jennu kun ofii maal jechaadha? Miidiyaaleen Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan jiran akkamitti hubatanii jiru? Hanga yoonaatti immoo haalli isaan itti gargaaraman maal fakkaata? Karaa biraatiinis Itoophiyaa keessatti ofii miidiyaa uummataa yookaan public media kan jennu jira. Uummanni Oromoo miidiyaa uummataa public media kan mataa kooti kan jedhu qabaa. Ofii miidiyaa uummataa kun kan public media kun miidiyaalee warra kaan irraa akkamitti adda ba'a kan jedhuu fi kan kana wajjin wal qabatan kakaafnee irratti mari'achuu fi nama dirree kanatti ogummaa fi hubannoo gahaa qabu tokko keessummaa godhannee qabannee dhiyaannee jirra. Professor Habtaamuu Dhugoo jedhama. Professor Habtaamuun barsiisaa miidiyaa joornaalizimii kominikeeshiniiti. Kana irratti immoo dhimmoota garaagaraa keessaa dhimmoota mirga dhala namoomaa walitti dhufeenya biyyoota addunyaa yookaan dippiloomasii kan fakkaatan irratti qo'annoo riisarchii garaagaraa godhee hedduu isaanii maxxansaaf qaqqabsiiseera bifa garaagaraatiin. Akka kitaabaatti akka joornaaliitti. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Professor Habtaamuu yeroo kee nu kennitee maree kanaaf qophii taatee nu argamuu keetii fi maqaa Oromiyaanis neetwoork maqaa sagantaa hubannaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee galatoomsin jechuun fedha. Atillee galatoomi Tasfaayee naaf yeroo keetii fi dhaggeeffattoonni keetis haa galatoomanii. Egaa akkuma seensa keessatti tuttuquu yaale Professor Habtaamuu haalli jijjiiramni poolitikaa keessatti mul'atu yoomiyyoo ta'e baay'ee sensitiiviidha. Keessaa immoo haala Itoophiyaatti deebifnee yoo ilaalle immoo sana caalaa iyyuu yaaddessaadha. Maaliif uummatoota sabaaf sablammoota lakkoofsa hedduu qabantu biyyattii keessa jira. Hundi isaanii seenaa adda addaa seenaa garaagaraa keessa seenaa poolitikaa keessa kan darbanidha. Sana irratti hundaa'uudhaan
gaaffii poolitikaa sabaaf sablammuun kunis garaagaruu kakaasaa turaniif kakaasaa jiranis garaagarummaa qaba. Haala akkasii keessatti keessaa immoo yeroo waa'een information technology kun keessaa immoo wanni social media jennu kun to'annoo malee lugama malee adeemaa jiru kana keessatti ogeeyyiin miidiyaa joornaalistoonni naamusa akkamii itti gaafatamummaa akkamii hordofuu qabu itti yaada. Naamusni ogeeyyiin miidiyaa hordofuu qabanii egaa principles of journalism yookaan immoo yaadota gaazexeessummaa ittiin deemutu jira. Isaan keessaas jalqaba irratti dhugaa fuuldura fiduudha. Waan hunduma durayyuu dhugaa yookaan haqa irratti xiyyeeffachuu fi haqa yookaan dhugaa gabaasuudha jechuudha. Ragaa yeroo barbaaddu ragaa haqaa barbaaddee argachuu. Ragaan ati barbaaddu sun immoo madda adda addaarraa dhufuu qaba. Madduma tokkorraa ta'uu hin qabu. Madduma mootummaarraa ta'uu hin qabu yookaan madda mootummootaarraa ta'uu hin qabu. Mormitootaarraa ta'uu hin qabu. Madda adda addaa walitti fiduus irra jira. Madda baay'ee qabaachuu qabda gabaasa gabaastuuf. Inni kun isa tokkodha. Uummata tajaajiluu immoo giddu galeessa godhachuun principally yookaan immoo haqoota gaazexeessummaa keessaa isa tokkodha. Kanuma waan baay'eetu jira. Principloonni kun hedduudha. Egaa dhugaa dubbachuu, dhugaan gabaasuu, etiksii yookaan immoo naamusaa fi seera gaazexeessummaa akkasumas immoo safuu gaazexeessummaa etiks isa jedhamu kana dhugaan dubbatanii nama miidhuudhaaf hin hojjetinii waan miidhaa geessisu hin hojjetin isa jedhamu kana. Isa kana hordofuun baay'ee gaariidha jechuudha. Ogummaa irratti kan bu'uure ta'uu qaba gaazexeessummaanii. Reporting waan jedhamu jira yookaan gabaasuudha. Gabaasu jechuun baatee odeeffannoo barbaaduu jechuudha. Suuraadhaan barbaaddaa, sagaleedhaan barbaaddaa, viidiyoodhaan barbaaddaa, akkuma ragaa walitti qabachuudha. Gaazexeessitoonni ragaa sirriitti walitti qabachuudhaan iddootti tolurraa deemanii, iddoo rakkisaas deemanii ragaa walitti qabachuutu irra jira. Ragaa gaarii qabaannaan gabaasa gaarii gochaa jirta jechuudha. Rakkoo guddaan gaazexeessitoonni biyya keenya baay'een Finfinneedhuma keessa taa'u kan warra alaas dabalatee achi oduudhumaan waan dhaga'an namarraan waan dhaga'an akka oduutti gabaasu. Egaa inni kuni fake news yookaan oduun sobaa akka babal'atu godha jechuudha. Fake news kanatti booda irratti bal'inaatti deebina. Waa'ee ragaa haqa jettee fi madda odeeffannoo jette kana immoo kaafnu walumaa galatti haala muuxannoo yookaan aadaa ogummaa joornaalizimii fi miidiyaa hanga wani Itoophiyaa keessatti mul'ate olaalle haala keessaa gaazexeessitoonni riippoortaroonni waan argan dhiisanii waan mootummoonni yookaan qondaalonni isaanii barbaadan irratti xiyyeeffachuutu aadaa ta'ee jira. Aadaa wanti jennu sirnuma naamusa imaammata ittiin dalaganii barsiifatan. Dhugaa dubbachuu fi ani keessatti hojjedheetan arge yeroo tokko riippoortarootuma iyyuu otuma qondaalonni isaanii iyyuu hin barbaadin nan gammachiisan jechuudhaan waan akkasii waan aadeeffatame otuma qondaaltonni hin barbaadin sobuu hawtu mul'ata. Yeroo immoo ifatti qondaalonni otuu haqni as jiru otuu ati ilaaltu kan dhisi kana siin jedhus immoo chaalenji gochuun hin jiru. Haa ta'u tole jedhaniituma boquu cabsanii isa barbaadan isa dalaguu. Kana tokko karaa madda odeeffannoo immoo ilaalle wanta waggaa 27 guutuu na ajaa'ibaa ture tokko walabummaa pireesii labsamee ture. Kanaaf lama gaafiin kun kan baay'ee guddaa ta'uuf bakka walabummaan pireesii labsamee jirutti bakki biraaf itti gaafatamtoonni mootummaa odeeffannoo kennuu dirqama isaaniitiin jedhu hundi haafu
waajjiraalee mootummaa hunduu miidiyaa banaadha inni jira hundi isaayyuu haaf manni maree jechaan bakka buutonni ummatootaa ta'anullee miidiyaalee mootummaati ala yookaan miidiyaalee paartii biyya bulchuun walitti hidhatanii alatti miidiyaalee walaba jedhamuuf cufaa akka ta'e kana fayyitu aadaa ta'ee jira. Arrallee kana cabsanii seenuuf gaazexeessitoonni hagam qophiidha laata. Aadaan keessa darban sun hagam booddeetti harkisa laata. Haala akkasii keessattuu har'ayyuu uummatichi haqa arguu haqa dhaga'uuf hagam mirga irraa qaba laata. Sajjada gaaffii guddaan mee argumentii kana yookaan maree kana akkanum cibsu. Asirratti waan dabaltu yoo qabaatte dabaluu dandeessaa sana. Wanti inni irratti dabalu sirriitti hubatteetta achitti wanti guddaan kan ifama. Self censorship yookaan ofiin of gulaaluusa jedhamu sanarra ga'ameera jechuudha. Keessumaayyuu gaazexeessitoonni sabaa himaalee mootummaa kan akka OBN kan akka EBC Ethiopian Broadcasting Corporation faana warra akkasiisuni tajaajiltoota sirnaa abbaa irree waan ta'anii fi sirni abbaa irree yeroo baay'ee si cunqursaa yeroo dheeraa booddee ofiifillee inni yoo si cunqursuu dhiise waan sana of keessa waan galchituuf yookaan internalize waan gootuuf atumtiyyuu sobdaa yookaan of gulaalaa waanuma isaan itti gammadan waanuma isaan karooruma isaanii wajjin waan deemu gabaastaa jechuudha. Kuni self censorship jedhama. Miidiyaalee Itoophiyaa keessatti fi Oromiyaa keessatti baay'eedha kuni. Kuni egaa tokko cunqursaa mirgi pireesii dhabamuudha yeroo adda addaatti gaazexeessitoonni hidhamuu dararamuu akka barbaadan deemuu dhiisuurraa kan ka'u isarras taree xinsammuudhuma nama dhuunfatitu biddeena nyaachuuf jecha mindaa kan kaffaluu fi jara biyya hiyyeessa keessatti ati biddeen nyaattee buluu waan qabduu fi namni baay'een isheedhumaaf jecha waanuma jaratti toluu hojjeta jechuudha. Dhugaa fi gabaasa gaarii hojjechuurraa mirga isaanii akka gaazexeessitootaatti wanti eeguun jiru yeroo barbaadan ari'uu danda'u. Keessumaayyuu gaazexeessitoonni Oromoo Ortoo warra jedhamurraa dhiyoo kana gara 17 ari'an. So isa sodaatu jechuudha duubarraa seerri hin jiru eenyutti mattaa kanaafuu censorship itti fufta jechuudha. Waan tokko yaadachiifte ammas waa'ee buddeenaa jette haala self censorship sana reinforce godhu haala self censorship sana dirqisiisu waa'ee buddeenaatti kaaftee kun jettee iyyuu miti ta'innaa iyyuu miti kun gaafanii miidiyaa mootummaa dhiisee bahuudhaan murteeffadhee galgala tokko gara nama 5-6 ta'anii hundi keenya'uu ogeeyyii miidiyaati kiruudha akka jirrutti kiruu miidiyaa televezyiidhaa fi Itoophiyaa zeenaa agalgilootii reediyoo irraa kan baaneedha walisoodha bakka tokko teenyee jirra Itoophiyaa hoteelii nama tokko qofatu nu gidduu jira mahandisa tokko alaalatti ol beeknaanuu wajjin ta'e namni kun kaafnee dubbanne waan akkasii kana gaafii guddaa nuti kaafnee sobaa jirraam beektuu jara keenyaa jenne keessaa mahandisichi yakkamaan sin caaleeyyuu hin jiru mun jedhe waan kana kaasee haalli isaa dheeraadha wanti kakaafnee si gabaabsuudhaaf kun dhuguma garuu sobaa jirra keessaa uummata keenya sobaa jirra jennaan warri kaan afaan hundumtuu egaa maal goonaree buddeena nutti ta'eoo jedhani. Yeroo kun ta'anii murteessa dhumaarra ga'een ture ana qofatu isaan keessaa ka'ee buddeen jettanii egaa otuun harka fayyaa qabu miila fayyaa qabu akkam buddeen qabu isin agarsiisa an karaa kootiin nagayeera. Keessaa'uu
osoon beekuu osoo qalbiin koo beekuu ummata koo hin soobu buddeenaaf jecha jedhee fiildii sanaa deebinee mi'a isaan of harkaa qabu hunda deebisee nan galee achiin deebine guyyaa lammataa. Kun ta'ee haala tokko keessa darbeen na hidhanis dhidheessa afaan buusanii deebi'ee hojjeemuun jalqabu warri gaafa sana buddeenaan jedhan sun dhufanii qaaniidhaan waan gaafa sana dubbatan sana natti kaasanii waan akka dhiifamaa tokko na gaafachuuti kan ammallee jarri kun hedduun isaanii hundum isaanii natti fakkaata lubbuudhaan jiru nu dhaga'us ta'a jeesan aman. Asirratti wanti dogoggora guddaa ta'e amantaa akkasii dhabuu ofirratti amantaa akkasii dhabuu ofirratti amantaa akkasii kan dhaban immoo murannoodhaaf qophii ta'uu afuu murannoo sun waan dhabameef warra naasoof jedhan kanas ta'e warra immoo haala keessatti sobamu kana uuman kana chaalenjii gochuuf yaaliin tokkittiin dhabamuusaa. Egaa waggaa 28 isa duras bara dargiis bara leslaasaa kanatti darbe amma garuu immoo ga'ammi tokko jijjiiramni dhufte fakkaatti warri itti gaafatamummaa mootummaa qaban sifatti dubbachaa jiru. Amma immoo gaatarii dhugaatti kan jijjiirama barbaadu dhugaatti kan buddeenaaf osoo hin taane ogummaa isaatiif bulu amma gaatarii kan carraatti gargaaramee warra waan inni jechuun barbaanne waan inni barreessuun barbaanne waan dubbachuun barbaanne dubbachiisanii kana irratti qabsoo gochuu kan danda'u carraa kanaan egaa yoo ta'e dhuguma jijjiiramaa fi qophiin jiraate yoo ta'e dhuguma aadaa barsiifatan sana cabsanii bahuudhaaf qophiin jiraate amma jechaadha yeroon isaa kanaan wal qabatee argimentii dhuma kana kan nuuf cimsu gosoota miidiyaa akka ilaalluun fedha Profeesar Habtaamuu rakkinni guddaan tokkos kan jiru asii miidiyaan maalidha miidiyaa akkamiitu jira anoo miidiyaa akkamiirratti hojjechaa jira sana waliin itti gaafatamummaan koo maali mirgi koo maaliin jedhamtu waan ifa ta'e hin beekamu keessaa Itoophiyaa keessatti miidiyaa horii maallaqa bajata ummataatiin ramadame kunis aadaa jechaa turre sanarraa kan ka'e miidiyaa mootummaa jenna iyyuu malee takkuma miidiyaa ummataa jedhamee hin beekamu. Asirratti miidiyaa ummataa jechuun maal jechuudha? Miidiyaa ummataa kanarraa warra achi keessa dalagan keessaa irraa maaltu eegama? Isaanoo mirgi isaan qaban seeraanis illee kan kaa'ame maal ta'uu qaba amma hubannoo keeti. Biyya hambaa kanatti hin beektaa waa'ee miidiyaa kanas barsiisaa jirta. Haala miidiyaalee addunyaa kana sanga tokko hubannoo qabdaa keessaa biyya West kana Noorz Ameerikaa kanatti galaana miidiyaa keessa teenyee jirra. Maal jechaadha public media jedhu kan miidiyaa uummataan nan jedhe kanadha public media. Keessumaan wal qabatee Oromoon miidiyaa kan koo jedhu qaba public media Oromoo kan jennu jira. Ayyee gaafii baay'ee gaariidha. Oromoo fi biyyi suni biyya Itoophiyaa keessatti Oromiyaanis jalqaba irratti public media hin qabanii kan mootummaatitu jira. Egaa dhimmi kun eenyutu sabaa himaalee yookaan immoo miidiyaa adda addaa qabata akka qabeenyaatti eenyutu qaba ownership isa jedhamu sana. Kan uummataa yeroo jennu kaayyoon isaa inni guddaan tajaajila uummataaf laachuudha. Period. Uummata dura fiddaa tajaajila uummata odeeffannoodhaan tajaajiluu kennuudha jechuudha. Ijaarsi sabaa himaalee uummataas ijaarsa sabaa himaalee bu'aa buufachuudhaaf dhaabbatanirraa adda addaa. Akkasumas immoo ijaarsa sabaa himaalee mootummaa raa adda addaa. Addaddummaan inni guddaan horii isaanii akka itti argatanii fi akka itti caasan bulchiinsa isaanii diriire irratti. Miidiyaan uummataa fakkeenya biyya kana keessa NPR jedhuun National Public Radio faa televizyinii faa jira. Jarri kuni qaama isaan bulchuu qabu regulatory yookaan qaama hooggansaa qaama to'ataa
isaan bulchu kan mootummaan ta'in kan corporate yookaan immoo kan businessiin ta'in qabu. Horii isaanii kan argatan baay'eesaa tola ooltummaadhaan namoonni horii buusaniini. Funding drive faa yeroo baay'ee horii nuu kennaa akkas godhaan sin tajaajilaa gaazexeessitoota isaanii kan horii kaffalanii fi doneeshiniidhuma yookaan immoo arjooma namoota irraa argatanii jechuudha. Kanaafi dhiibban warra horii qabuus keessan jiru, dhiibban mootummaas baay'ee keessan jiraatu, amma tokko editorially independent yookaan immoo karaa gaazexeessummaa walaba ta'anii hojjetu jechuudha. Egaa akkasitti yoo sabaa himaalee uummataa kan ibsinu ta'e sabaa himaaleen amma biyya Oromoo keessa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiranii ulaagaalee kana hin guutanii jechuudha. Silaa guutuu qabu. Fakkeenyaaf taxpayeriin biyya keenyaa yookaan warri taaksii kaffalanii OBN isaa ta'uu EBC waan adda addaa kana horiidhuma uummataatiin achi taa'u. Garuu uummata tajaajilaa hin jiran. Uummatatti odeeffannoo sobaa itti laachuu mataa qabuu mootummaa tajaajiluu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Inni kun himtuu yakkadha baay'ee. Dimokiraasii keessatti horii namarraa fuudhaa warra horii irraa fuutu sana immoo deebistee sabaa himaadhuma sanaan immoo hin miitu. Egaa Oromoon sabaa himaalee uummataa yeroo dhiyoodhaa asitti non-profitii warra ta'an qabaa. Garuu walabummaan isaanii ammas gaaffii keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenya kennuudhaaf OMN hin jira, ONN hin jira, VOA faan jiru. Mee kanuma Oromoota haasofnu. Miidiyaaleen akka wanti kana horii Oromootiin horii Oromoo biyya hambaa jiruun kan dhaabatan jiru. Gaaffiin inni guddaan fedhii uummata horii isaaniif kennee sana hojjechaa jiru moo fedhii namoota dhuunfaa akka abbaa qabeenyaatti sabaa himaalee sana of harkaa qaban tajaajilaa jiru isa jedhudha. Egaa kana namuuf masaatiifuu deeffachuu qabaa jechuudha. Miidiyaan uummata tajaajilu uummata giddu galeessa godhachuu qaba. Wiirtuunsaa uummata. Kanaaf fuulduraaf maybe dimokiraasiin yoo kan dhufu ta'ee fi qaama reguleeshinii yookaan immoo qaama hoggansaa qajeelcha miidiyaa addaatti yoo baasanii miidiyaan uummataa uumamuu danda'a ta'a kan walaba ta'e. Ammatti garuu fedhiiwwan adda addaa irraa sabaa himaaleen walaba ta'an jiru jechuuf rakkisaadha. Garuu haalli jajjabeessaan jira. Jiraachuun jara kanaayyuu gaariidha. Gaaf tokko immoo aluma tokkotti iddoo tokkoon geessu gara sana deemamuun hin danda'ama ta'a. Waa'ee madda maallaqa kana natti kaaftee qoshee akkanatti fakkaatutti gaa ati United States keessa jirtaa haala achi keessatti ittiin geggeeffamu akka fakkeenyaatti kaaftee immoo Kaanaadaan jira garaagarummaatu jira natti fakkaata. Waan saagaa akka kee carraa barsiisuun arganna malee gaa barmootaanis daandiidhuma wal fakkaataa irra baanee biyyattis dipaartimentii tokkodhaan natti fakkaata. Biyya alaattis waa'ee miidiyaa kanan itti fufee baradhee keessaa immoo haala imaammata miidiyaa Kaanaadaa kanarratti kan xiyyeeffate fa'aadha. Fakkeenya gaarii as jiru tokko CBC kan jedhamudha. Public media baay'ee beekama sadarkaa addunyaatti fakkeenya gaarii. Isa kana fudhee fi amantaan koos akka ati jetteyyuu gargaarsa doneeshinii barbaacha adeemuun mataa isaatiin hanga tokko mirga ofii aangoo ofii dabarsanii kennuu ta'a. Miidiyaa keessatti keessaa biyya westii kanatti kanatu rakkoo guddaa uumaa jira. Abbootii maallaqaatu waan karaa ogummaatiin commercial media jedhamee beekamu kan yeroo tokko immoo private media jedhamee beekamu kan Itoophiyaa keessatti irra caalaa isaa private media jedhama. Rakkinni karaa kana jiru warra maallaqa kennu sanatiyyuu
aangoo guddaa irratti qabaata. Aangoo kallattiin fotoon taane indirectly warra miidiyaa sana keessatti bobba'e hundatiyyuu egaa biyya hambaa kanatti keessumattuu addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana waa'een hojii yaaddessaadha. Hojii kun dhabaa, hojii kun sakiitii godhaa kan jedhu sanaan doorsisu. Yoo horii kennuu baadde hojii kee kan akkan qabaanne beektaa waan jedhuun. Kanaafiyyuu akka CBC'n siin jedhe kanaani kan Kanaadaa kana yoo xiqqaate 100 keessaa harki 90 maallaqa ummataatiin bajeta ummataatiin jechaan warra taaksii kaffaluutiin fandi godhamuu kan barbaachisuuf miidiyaan kun mootummicha biyyicha bulchuu illee paartileen achaafanu dhaaboliin garaagaraa achaafanu abbootiin qabeenyaa achaafanu eenyuun interfiid akkan taane eenyurraayyuu walaba ta'e sodaa tokko malee yaaddoo tokko malee ummaticha akka tajaajilu akka taasifamu iyyuu inni public miidiyaan kun horii ummataatiin akka fandi godhamu barbaachisa. Dhugaatii miidiyaa ummataa dhaabbannaa jedhame. Lamma Itoophiyaa keessatti illee kan jajjabeeffamuu qabu akkasii kana. Hin beeknaa baroota maqaanis kan nageenyi bara Sillaasee bara Dargii ammas dhibbatti miidiyaalee mootummaa horii jedhaman kun maallaqa ummataatiin adeemu takka garuu ummata tajaajilanii hin beekan. Aadaa akkasii kanatu jijjiiramuu qaba dhagaama. Bakka jira. Akka itti hojjetan garuu completely akka ta'uu qaburraa fagoo kan turedha. Ummatichis egaa kana hubatee miidiyaa fandi godhu sanarratti mirga qabu aangoo qabu. Asitti akkasii amma xiqqoo ishee waan hin malle tokko miidiyaan kun dalagina CBC jedhe kana itti ka'ame borganama. Sirriidha. Sadarkaa seeraan gaafachuutti kun waan aadeeffatameef warri miidiyicha keessa hojjetan bulchiinsa irraa kaasee riippoortaroonni waan tokkotti asifachi fedhii ummataati ala adeemuu hin danda'an. Eenyuun yoo ta'e Prime Ministericha irraa jalqabee eenyuun immoo ogummaadhaan chaalenjii gochuu aangoo ogummaa mirga ogummaa itti gaafatamummaa ogummaa daangaa hin qabne qabu. Kana amma hanqinni guddaan miidiyaalee Itoophiyaa irratti hojjetan keessa kan jiru. Warra ummanni fandi gochaa ture kan jenne asitti kaaftee Oromoonis fandi gochaa kan ture. Yemmuu himannu yemmuu aadeeffannu the voice for the voiceless taana jenna. Si'a tokkitti miidiyaa tokko keessattuu ONN ani irra dalagu jalqabee mul'ateera jechuu hin danda'u. Otoo kun ta'ee jiraate wanni miidiyaaleen kun dalagan kun bal'inaan nu dubbachisuu danda'a. Tarii ajandaa gara biraa otoo danda'a deebina ta'a. Otoo kun ta'ee silaa wanni miidiyaan kun dhiyeessan miidiyaalee kan biroo nu naanna'anii jiran fuudhame ekood ta'uu qabatu. Darbee dhaga'amuu qabatu. Garuu miidiyaalee nu naanna'anii jiran nutti dhiyaatanii waan nu dhiyeessinu kan nurraa fudhatu amma irraan argan. Maaliif tarii haala nuti itti dhiyeessinutiyyuu haala nuti itti dhiyaannutiyyuu oduu keenya ta'e sagantaan keenya tarii ogummaa irratti kan hundaa'u hin taane ilaalcha isaaniitiin atis beektaa kana waan bal'aadha yeroo nuun ga'u. Asirratti waan dabalatu yoon qabaanne qabxii itti nutti dabarraa waa'ee fake newsii kanaa sila tuqqee turte addunyaa irratti illee egaa bubbuleera umurii dheeraa lakkoofseera. Garuu miidiyaalee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan kana biratti yeroo dhiyoodhaa asila kan faashinii ta'e mul'achaa jiru. Mul'achaa jiru. Waan gaddisiisaa ta'an tokko lamas akka fakkeenyaatti kan kaafnu argineerra. Gati nu jalqabi fake miidiyaan kun seenaa akkamii qaba? Itoophiyaa keessatti waan amma yoonaa ta'e akkamitti ilaalta? Miidiyaalee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan keessatti waan amma yoonaatti ta'e. Hayyee. Baay'ee gaaffii gaariidha. Egaan kun dhimma addunyaa hunduma keessa jirudha. Fake news jechuun oduu sobaa oduu kijibaa jechuun oduudhuma qaama oduu sana daddabarsuudhaaf ijaarametu jiraata. Qaamni suni takka mootummaa irraa dhaabbatee oduu sobaa karaa sabaa himaalee hawaasaa gadi dhiisaa. Karaa Facebook, karaa Twitter faa. Garuu fedhiin isaanii
fedhii siyaasaati. Fakkeenyaaf filannoo biyya adda addaa keessatti faa karaa ofii barbaadan irra geggeessuu jechuudha. Biyya Ameerikaanii kana keessa fakkeenyaaf influensiin biyya Raashaadha. Yeroo filannoo waggaa 2 dura ta'e keessatti guddaa ture jaarmiyaan fake news qofa oomishuudhaaf yookaan oduu soba oomishuudhaaf dhaabbate tokko Raashaa keessa hin jira. Achi sabaa himaalee hawaasaa mataa isaanii qabu. Hordoftoota kuma hedduu qabu. Waanuma dhugaan taane tokko al tokko fuudhanii paapilaarii godhu yookaan immoo namni akka hordofu godhu jechuudha. Egaa fake jechuun soba jechuudha, kijiba jechuudha. Maqaa biraa qaba ture waggaa gabaabaadhaas fake news jedhamee beekame pirezidaantiin biyya kanaa Tirampiin akkas waan jedheefi garuu isa dura holola miidiyaalee hololaa yookaan propagaandaa jedhama ture. Propagandaani seenaa disinformation yookaan odeeffannoo kijibaa daddabarsuunis qaamuma mootummaa fi qaamuma warra mootummaan taane warra corporatii warra fedhii bu'aa buufachuu qabaniis ture yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Kun seenaa yeroo dheeraa qaba. Seenaa sana keessa galuun barbaachisaa miti. Wanti nu irratti xiyyeeffannuu qabnu egaa soba jechuun suuraan isaa soba jechuudha. Wanti ta'ee jedhame sun hin taane garuu akka ta'ee jedhamutti gabaafama. Egaa sobni gaafa baay'atu dhugaa ta'a waan jedhamu wayiitu jira. Isuma irratti hojjeta jechuudha. Pirinsipilii dhuma faashizimii, pirinsipilii Joosef Goebbels fa'aa kan akka soba deddeebitee yoo himte propagaandaadha. Definishinii propagaandati dhugaa ta'uu danda'a jedhamuuf jecha namni akka dogoggoree tarkaanfii adda addaa fudhatuufi jechuudha odeeffannoon sobaa kan darbuuf. Gara biyya keenyatti haa ceenu. Biyya keenya keessatti sabaa himaaleen keessumaayyuu kan mootummaadhaan geggeeffamanii hojiin isaanii inni guddaan oduu sobaa, oduu kijibaa yookaan immoo oduudhuma sagantaalee fi tarsiimoolee mootummaa aangorra jiru deeggaruudha kan daddabarsan jechuudha. Isa haala wanti jiru uummatatti hin dhiyaatu uummati barumsa hin argatu jechuudha. Yeroo baay'ee aangoodhuma isaanii tursiisuudhaa fi warra kaan gadi qabuudhaaf itti fayyadama jechuudha. Odeeffannoon humna waan ta'eef deception goyoomsuu disinformationii adda addaa dabarsanii namoota wal dura dhaabu jechuudha. Fakkeenya yeroo dhiyoo ta'e ilaallu. Fakkeenyonni gaariin tokko isa Shaashamannee irratti ta'ee kan biraanii gabaasa waa'ee gobbaa irratti namoonni walitti bu'anii achirratti ta'ee innis fakkeenya gaariidha. Akka fake newsiin kan biraa immoo naannoo Adaamaatti kaampii baqattoota Oromoo achi qubatan namoonni oduu sobaa irratti hundaa'uudhaan deemanii ibiddaan gubaniiru. Egaa ji'a 4 asii erga Prime Ministeriin kan asii daddabaluun qaba. Oduu miidiyaan saadiramu dhiyeesse namoota ajjeefamanii namootaan boollatti darbaman agarsiisa. Dhaadannoo uummanni Oromoo hiriira irratti agarsiisu wajjin walitti fidanii dhiyeessan sana tokko baatiidhuma 3-4 asii immoo gara dhiha Oromiyaatti immoo kunoo adda bilisummaa Oromootiif iyyuu raashinii fi meeshaan waraanaa helikoophteraan nyaata biyya soobni ta'e qilleensa biyya tokko humni hin beekamne kutees cabsee seenee kan jedhudha. Sana duras hin jiru hedduu kan waan miidiyaaleen mootummaa hoggaadin mootummaa abdii hojii walitti hidhatan tokkos akkasuma reeffa namootaa kan fiilmii Afrikaa keessaa argatan kana reeffi namootaa tarree nama agarsiisanii ammas Oromootatti Somaalota akkas godhee jarri kun jiru si yaadachiisuudhaaf. Sirriidha. Irratti haasofneerra sirriidha. Fakkeenya gaarii baay'eetu jira. Egaa hundumti isaanii maal akka walootti waliin qabu yoo jette amala akkamii waliin qabu yoo jette
disinformation oduu sobaa dabarsuudhaan namoonni keessumaa biyya keenya keessatti namoonni adda addaa qomoo adda addaa keessa kan jiran akka wal dura dhaabatanii fi akka wal miidhan keessumaayyuu qabsoo Oromoo fa'aa maqaa xureessuuf jecha odeeffannoon sobaa fa'aa yeroo adda addaatti darbaa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhatte Shaashamannee irratti walitti bu'iinsa ta'e jedhame simannaa Jawaar Mahammadii wal qabate namni dhukaatuu qabu dhufaa jira konkolaataa kana keessa dhukaatuu jira jedhanii odeeffannoo wayii darbe fakkaata. Qaamni odeeffannoo sana dabarse amma ammattuu qulqullaa'ee hin beekamu. Shakkiin jiru garuu qaamuma jaraa ta'etu odeeffannoo sana akka maqaadhuma qeerroo fa'aa kana xureessuudhaaf gadi baasan jedhameeti shakkama bal'inaani. Egaa odeeffannoo sobaa kana oomishuu irratti adda durummaadhaani agent provocateurs yookaan immoo hojjettoonni mootummaatu hirmaannaa qabu. Akkuma ati jette helikoptarii qaba adda bilisummaa Oromoo fa'aa wanti jedhame suni I think bulchiinsuma naannoo Oromiyaa irraa namoota tokko irraa kan ka'e fakkaata. Egaa kun dhuguma nama qaanessa waan akkasii. Asirratti sirreessuuf akka itti hubadhe humna gara biraatiyyuu helikopteraan adda bilisummaa Oromooti raashinaa fi meeshaa waraanaa dhiyeessaadha. Haala kanaan dhiyeessanii. Egaa humni sun immoo eenyu akka ta'e hundumaaf ifadha. Humna amma jijjiirama mul'achaa jirtu dallane jedhu tokko sana keessa darbanii adda bilisummaa Oromootiif humna jijjiirama irratti dallane jiru kanas walitti hidhuudha yaaliin jira. Yaaliin kun amma irraatutti fufee jira. Jedhitti fufeeti yaada kee. Egaa humni sun eenyu akka ta'e ifan goone jechuun qaama biyya bulchaa jiru adda bilisummaa Tigraay immoo eenyu akka isa jedhu ifan taasisne humni hin jirre yeroo tokko yoo humni hin jirre jira jedhame wanti sun holola jedhama. Humni yoo kan jiraatu ta'e maqaan isaa dhahamuu qaba. Iddoon inni jiru himamuu qaba. Malee callistee humni wayii jechuunis innis rakkoo tokko jechuudha. Egaa kanadha miidhaa geessisa namoota wal dura dhaaba. Namoonni tokko beekaadhuma waan kanarraa bu'aa argachuudhaa fi aadaa isaaniis ta'ee oduu daddabarsuun aadaa isaaniis kan ta'e jira. Keessumaayyuu fake newsiin aadaa Habashaa keessatti ruumariinii fi waan adda addaa faffacaasuun waan beekamaadha. Warri ogummaa gaazexeessummaa hin qabne sabaa himaalee adda addaa keessa galanii aadaadhuma isaanii keessatti waan baratan sana achi keessattis bifa ogummaa gaazexeessummaa hin hordofneen waan akkasii hin godhu yeroo adda addaatti jechuudha. Keessumaayyuu jibba irratti hundaa'anii jibba uummata Oromoo irraa qaban irratti hundaa'anii wanti tokko dogoggorri yoo ta'e namni tokko iddoo tokkotti holola ta'e yoo kan miidhamu ta'e maqaadhuma Oromoo hundumaayyuu biruushii bal'aadhaanii dhoqqee dibuu maqaa xureessuu qeerrota akkas godhee abalota akkas godhee jechuun shira jechuudha. Qaamni shirris duuba jira waan akkasiirra. Egaa waan akkasiitu jira. Gaarummaan sabaa himaalee Oromoodha. Kan idilee ta'anii amma tokko aadaan keenyas nu gargaare fake newsii kana hin daddabarsinu yoo karaa sabaa himaalee hawaasaa ta'e namoonni dhuunfaanii akkaawuntii sobaafaa warri qaban fa'aa waan adda addaa sobanii fa'aa daddabarsanii yookaan warri mootummaadhaa hojjetan warri qaamolee biraadhaa hojjetanii fakkeessanii fa'aa waan adda addaan dabarsu garuu aadaan Oromoodhaa adda. Aadaan Oromoodhaa dhugaa himuu jaallata gaa. Aadaan Oromoo amma gegeeddarameera xinnoo kan sobus jiraachuu danda'a jirasi. Egaa waanuma akkasiidha. Fake newsiin isa kana jechuudha. Fake kan ta'ee fi wanti sun dhugaadhaan hin taane qaamuma tokko irraa fuutee dabarsita jechuudha.
kan sidhibu fake news kan jedhamu kuni akka inni faca'u baay'ee bal'aadha yeroo tokko. Fakkeenyaa fi oduu waa'ee Shaashamannee sana yoo ilaalte sabaa himaalee mootummaa fi Twitter akkaawuntii waajjira Prime Minister wajjin walitti qabaturraa achirra darbee warri Bloombergii faa warri Reuters faa warra daddaa fuudhanii faffacaasaa turani baay'ee. So takka iyyuu wanta kalaqamee akka fake news itti darbullee gara addunyaatti illee dabarsuu danda'u jechuudha. Maaliif gaazexeessitoonni biyya alaa biyya san keessa jiranis ragaan isaanii bal'aa miti qorannoon geggeessanii soorsii baay'een qabanii yookaan maddi isaanii qaamota mootummaa qofa ta'a yookaan nama tokko lama. Inni suni baay'ee banaa ta'a jechuudha. Wanti tokko madaalawee akka hin dhiyaanne godhaas jira. Impactiin isaa sobni akka amaname akka addunyaatti iyyuu daddarbuun godhaa jechuudha. Kanaafuu xiqqeessinee ilaaluu hin dandeenyu miidhaa inni geessisuu danda'u maqaa uummataa irratti, maqaa qabsoo irratti, maqaa dhaabaa irratti, maqaa waan xinnaa miti waan baay'ee balaa adda addaa geessisa yoo of eeggannoo hin godhamne. Anaan yeroo jecha konfireenzii fake news jedhu kana yommuu argu wanti na aarsu keessaa tokko jechumti news jedhu kun jecha fake jedhu kana wajjin wal cina taa'uun isaatu waan tokko maaliif newsiin akka jechaattu baalii mataa isaa qaba, wayitii mataa isaa qaba. Akkuma dhageesseen waan sammuu keessatti uumu tokko qaba. Feekiin immoo akkuma sana. Newsii jedhame feekiin hin jiraatu leetarii fake story illee jedhanii yoo jedhu gaa dubbachuu fi newsii biratti warri feek kanatti dabaluurra gara Itoophiyaas deemnee ilaallu wanti na yaaddessu tokko waa'eedhuma silaa waan aadaa gabbata miidiyaa fi joornaalizimii keessatti hojjetu. Aadaa poolitikaa biyyattii isa jedhu sanaadha. Warra Westii kana biratti wanti hundumtuu haalaan waan bakka qabatee jira. Isaaniif amma feekiin kun yeroo tokko waan akka faniiti waan akka itti gammaduuf godhamuu fa'i. Dhimma siiriyeesii ta'eef yoo godhame hagas miidhaa qaqqabsiisuudhaaf carraan qabu. Maaliif aadaan gabbataan kun warra odeeffannoo kana argate warra fake news kana argate akka isaan bitaa mirga oliif gad ilaalan isaan taasisaa. Takkatu deebiitti kennamaa utuu gaagama guddaan qaqqabsiisin sanarra immoo darbeeyyuu immoo emotionally immoo kaan react gochuun hin jiru. Kunis aadaa gabbataa sanarraa kan dhufedha. Gara Itoophiyaatti fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u masa Shaashamannee sana. Oduu akka sanaatu sooshaal miidiyaa irra faca'e. As keessatti waa'een sooshaal miidiyaa kunis Prof. Habtaamuu waan bal'inaan wal mari'achiisuu qabudha. Gabaabumatti haala addunyaarraa kana information age information era jennu kana keessatti akka farda luugaman qabneeti social media kun keessaa social media asirratti hanqinni hubannoo akka jirutti mul'ata. Namni keenya waan internet irra deemu hunda isaa social media irratti garuu kan seeraan bulan jiru kan luugama qaban jiru warra social media dhimma hawaasummaa irratti hundooftee kan akka Facebookii akka Twitter kana kan luugaman qabne achirratti gaa abbaan fedhe akka fedhe waan fedhe jechuu danda'uun carraa akkasii uumeera. Sanaachitti immoo hanqinni aadaa immoo uummanni keenya akka jirtu fudhatee react akka godhu gargaareera. Bitaa mirga irraa jala ilaaluuf yeroo ittiin kennine. Warra poolitikanyoota biyyaa biratti artistoota aktivistoota birattis jechi bal'inaan dhaga'amu tokko miira isa jedhan. Miira sana kaase sanaan react godhanii balaan akkasii qaqqabe. Kanaafuu tarii of eeggannoo guddaanuu kan barbaachisu. Egaan hubannoo konseptii kanarraa ka'uudhaan fake newsiin kun miidiyaalee Itoophiyaa environmentii poolitikaa Itoophiyaa keessatti akkamitti hubatamedha. Warri sila kaafne kunis warra akka isaati irra deddeebi'eetu dalagee waan akkasii kana haala nama gaddisiisuun isa nama ajjeesanii boollatti darbuu sana
akka salphaatti eessaa dhufe jedhanii of gaafachuun kan malu miidiyaalee yookaan joornaalistoota ogummaa kanaatti bulanurraa kan eegamu ta'etu jiru. Keessaa immoo haala environmentii Itoophiyaa keessatti haala baay'ee volatile ta'e keessatti isaan immoo akka himanitti yeroo oduu sana dabarsanu baay'ee giraafik waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya akeekkachiisu feena. Giraafik ta'uusaa kan miira uummataatu ta'uusaa osoo beekanuu duruunfatanii sagalee sana hojii waliin qabne itti dhiyeessuu dhugaatti bakka itti gaafatamummaan irraa fagoo ta'e bakka naamusa ogumichaa irraa fagoo ta'e baay'ee gaddisaa kan ta'edha. Asirratti walii yaadda'uun walii dhimmuun barbaachisaa fakkaata dhugaa dubbachuus gaagaamaa daangaan qabnu kan danda'u waan ta'eef kunis waan bal'inaan walumaa sochoosu ta'a. Amma tokko wanta nuti barbaadu waa'ee miidiyaalee Oromoo tokko karaa ogummaatiin aadaan gabbataan dhibus illee aadaan uummatichaa amma tokko akka isaan qabee jiru natti kaaftee waan guddaadha. Safuudha kanuma gaa achiisa dhugaasa dhufu safuudha lawaan akkasiiti. Millachuu keessa deebi'anii millachuu otuu hin darbatin ilaallachuu isa jedhu sana. Gama kootiin gaafiin qabus fixeeraa Profeesar Habtaamuu yoo waan dabaltu hin qabaanne dhugaa jechuu dandeenya. Yoo waan dabaltu qabaatte immoo carraan sii kenna. Tole waan dabalu waan xiqqoo tokko itti dabaluun barbaada. Namoonni sababiin odeeffannoo sobaa daddabarsan adda addaa. Tokko bu'aa argachuu barbaadu bu'aa horii jechuudha. Kun immoo disinformation yookaan soba dabarsuu barbaadu. Kun immoo siyaasa isaanii utubuudhaan siyaasa warra kaanii gadi buusuudhaaf oduu sobaatti fayyadamu jechuudha. Maqaadhaaf godhi maqaadhaaf feemiidhaaf illee jecha kan kana godhan jiru. yaa. View dabalachuuf laayikii dabalachuuf qofaaf jecha kana illee godhan jiru. Kanarratti fakkeenya kan biraa kaasuu dandeenya. Piraayim pirezidaantii Itoophiyaa du'e jedhanii fa'aa poostii godhani. Si'a tokko immoo Alaamuddin du'e hospitaala Ingiliziidhaan poostii godhani. Warra akkasii kun fa'aan amma feemiidhumaaf maqaadhumaaf view sanaaf laayikii sanaaf jechuu danda'ama. Ifa manaa godhe itti fufii yaada kee. Yaa dhugaadha. Kashlabboonnis jiru, namoonni hubannoo hin qabne jiru, namoota mammakamooti jira gaasa naannoo ikoosistemii yookaan iddoo sooshaal miidiyaa kana keessa. Ani waan tokko jabeessee dubbachuun barbaada. Qaamonni aadaa siyaasaa biyya sanaa keessatti bu'aa qabsoon uummata Oromoo argamsiiseef beekumsa kennuu hin barbaanne jiru. Qeerrootu bilisummaa kana fidee jedhanii warri dubbachuu hin barbaanne jiru. Dubbachuu barbaaduu qofa yeroo baay'ee waa'ee Oromoodhaa akka lamatti dhoksu yookaan confusionii uumuu yookaan afaan faajjii uumu. Tokko hundum guutummaatti ignoorii gochuu gabaasuu dhiisu. Lammaffaa yoo gabaasan immoo waan sobaa qofa gabaasu. Waan Oromoon yeroo waan gadhee godhe yookaan namni Oromoo tokko waan gadhee godhe yeroo jedhamu irra utaalanii bu'anii waan gadhee sana gabaasudha. Egaa fakkeenya isaatii yoo kan fudhattu ta'e jeroonni kuni leellistoota sirna duriidha. Oromoo fi afaan Oromoo, Oromiyaa, adda bilisummaa Oromoo waan jedhamu kun isaaniif hin liqimsamne yoo danda'ame qarqaratti baasu waan barbaadanii fi oduu sobaa adda addaa gabaasanii akka dogoggoran itti faadhiifama yerootti gaafatantu jira jechuudha. Kanaaf warra amma biyyarraa deebi'anii Finfinnee keessa jiran irree gaaffii isaan gaafachaa jiran argaa jirra. Hawultiin abaluu nu afaa dhaabatu jijjiirama kanaaf kan fidaa jiru zoon 9 bilaagariidha yookaan immoo warra katabduu intarneetii irraati jechaa haasa'aa turanii. Dhiigi qeerroon bilisummaa Oromoo kan 10,000 ol ta'u waggootii darban keessa dhangala'e akkuma jirutti dhoksuu warri barbaadan jiru jechuudha. Dhuguma baay'ee nama gaddisiisa.
namni hiree tokko biyya tokko keessatti qabaatee wajjin jiraachuu barbaadu wal hubannoo fi beekumsa waliif kennuu qaba. Jarri kun garuu ummata Oromootiif beekumsa kennuu warri hin barbaanne fake news ummata kanarratti hin deddeemsisu yeroo garaa garaatti jechuudha. Egaa sabaa himaaleen Oromoos fuulduratti of eeggannoon isaan gochuu qabanii waan kanarratti baay'ee dammaqanii odeeffannoo funaanuudhaanii wanta akkasii akka hin taanee fi warra akkas godhan immoo saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Seeraanis immoo gaafachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Uummati kan walitti bu'uu ta'e amma danda'ame sirni democracy institutions of democracy kan jedhamuun keessaa miidiyaa yookaan sabaa himaaleen tokkodha. Qaama tokkodha. Waan baay'eetu jira. Seerri jira, tiki jira, waan adda addaa jira. Amma qaamonni siyaasaa hin tasgabbaa'initti sabaa himaaleenis warri isaan keessa hojjetanis hin tasgabbaa'u jechuun baay'ee waan kijibadha. Kanaaf olaantummaa seeraa dimokiraasiin amma dhufinitti ammas afaan faajiin adda addaa, confusioniin adda addaa, fake newsiin adda addaa daddarbuu danda'a. Namni keenya dagachuu hin qabu yookaan xiqqeessee ilaaluu hin qabu. Odeeffannoodhaan baay'ee dursuu nurra jira. Gaazexeessitoonni Oromoos akkas gochuutu irra jira. Walirra keessumaayyuu walirratti fake news daddabarsuun baay'ee miidhaa guddaa fida. Kanaaf wajjiniin amma ta'e hojjechuun aadaa godhachuun baay'ee gaariidha jedhu. ያኔ ከመቶ ዓመት በፊት በአፄዎቹ ግፍ ቢለያዩም ዛሬ ተገናኝተው ተመስገን ያሉ ይመስላል። በሬዱ ሰኚቶ ከም ጅርታ ምንድን ነጋ ጅርታ ፈያ ኬቲ ምን አልከኝ? ዮሐንስ ሚኒሊክ ቴዎድሮስ ስላሴ Geesse guyyaan suni magaalee korabbi faagalaatu guyyaan itti naani yaadele sammuun na boqotu nagatti finfinne magaalaa meeqa'ee jireenyaa koo hiriiraan awwal bara magaalee deemeera yaadoo Geesse guyyaan suni magaalaa meerabbi faagalaatu guyyaan itti naani yaadele sammuun na boqotu nagatti finfinne magaalaa meeqa'ee jireenyaa koo hiriiraan awwal bara magaalee deemeera yaadoo Ayasbari hunda sanyitante silenya dekle jonni abadi sandal galal bianchin taribo ሊጠይቅሽ መጣራያ ጎቦ አከም ስለሽ ምንድን ማለተሽ አይገርመኝ ቋንቋ መርሳተሽ እምቢ ብየንጃኒ ሱፋፋንኩ በኔም ደርሷል አብሽሯል ግራ ገብተኝ ሳስብ ጾመት ግን ዛሬ አውቄው ልሙት ማን ሊነግረኝ ከቶ ይሄን እውነት እንኳን መታሃሪ በኔ ሞት መስሏቸው ነው ይህን ሲያደርጉት ሊያጠፉን በውሸት ማንነት ቢዘገይም ባዜዎቹ ጉያ ቀን ወጣልን ኦሮሞን ራያ Geesse guyyaan suni magaalee korabbi faagalaatu guyyaan itti naani yaadele sammuun na boqotu nagatti finfinne magaalaa meeqa'ee jireenyaa koo hiriiraan awwal bara magaalee deemeera yaadoo Geesse guyyaan suni magaalaa meerabbi faagalaatu guyyaan itti naani yaadele sammuun na boqotu nagatti finfinne magaalaa meeqa'ee jireenyaa koo hiriiraan awwal bara magaalee deemeera yaadoo ሁሉም አውቆ ይጨፈር በይፋ ይዜምልሽ ነው ተዋል ይታፋ በባዳ ቀስት አይናችን ቢጠፋ ያይም ቦታ ግን ፍጹም አይጠፋ ሁሉም አውቆ ይከበር ድንበሯ ይዘፈንልሽ ፍሪ ገረፌራ
ትእዛዝ ወጋሪ በዱራ ይፈረድም ኩኖ መስጊራ ያኔ ድሮ በግርማያቶችን ሲበረታ ድርግ በዘራችን በስር ክንዱ ለማጥፋት ኮሽነ ሲፈራረቅ ምድረም ባገነነ ዘይደው ነው ቅጠል ያራገፉት ክንዱ ሳይደርቅ ወቅትን ያሳለፉት ወርካው ታየ